Through the REACH project implemented by the Engender Health Consortium, lives are improved through an integrated sexual and reproductive health. What was once limited by silence and stigma is now addressed through informed choice, confidentiality, and accountable service delivery. This is the story of that journey, told by the people themselves. ሁለተኛው ኮሚኒቲ ላይ የምንሰራው ከስኩል ሄልዙ በተጨማሪ በማህበረሰብ ዲያሎግ ወይም ኮንቨርሴሽን እና በቤት በሚደረግ ስራ የሚሰራ ስራ አለ። በዛም ላይ በጣም ሰክሰስፉል ፕሮግራም ሆኗል። ብዙ ማህበረሰብን በግንዛቤም በውይይትም ያሉ አመለካከቶችን የተዛቡ አመለካከቶችን በማስተካከልም በተዋልዶ ጤና ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር አድርገናል። ያንን በማድረጉም ተጠቃሚዎች ወደ ጤና ድርጅት መጥተው የሚጠቀሙ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ባለፉት 3 ዓመታት ተኩል እንዲጨምሩ እገዛ አድርገናል። ኤጋ ዳበተ ሪች ወጅኔኒ ሰገንታውን ፈያ ደርገጎታ haadholee daa'immanii qulqullinaa fi qaqqabiinsaan hojjechuudhaa fi hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko hojii manaa sadarkaa gandaatti gadi bu'amee hojjetamudha. Hojiiwwan kun hojjettoota eksteenshinii fayyaa mana deemuudhaan haadholee daa'immanii akkasumas dargaggoota irratti hojiiwwan hojjetamanudha. Hojiin kun egaa qindoominaan bu'a qabeessummaan isaas qaqqabiinsi isaas maaliif haadholeen baay'een dargaggoonnis bakka dhaabbilee fayyaa deemuu kan hin dandeenye yookaan immoo sababa adda addaatiin bakka sana qaqqabamuu hin dandeenye ofii mana deemamee tajaajilawwan qindaawaa mana deemanii akka argatan taasifamu. Hojjettoonni eksteenshinii fayyaa hojii isaanii idileetii mana deemuun haa ta'uutii xiyyeeffannaadhaan dhaabbata REACH kana wajjiniin hubannoo argatanii hojiiwwan baay'ee tajaajila yookaan immoo sagantaa fayyaa dargaggootaa tajaajila akka argatan dabalataanis immoo sagantaa fayyaa haadholeetiif daa'immanii irratti hojii hojjetamaa jira. Before the REACH project, services existed but utilization remained low. Sexual and reproductive health was surrounded by silence and stigma. Hojii keenya kana karaa lamaan hojjenna. Karaan tokkoffaan nuti hojjennu manatti hojjenna. Mana deemnu haawwan tajaajila kun barbaachisu yoo jiraatanii mana deemna. Yeroo deemnu sunitti karoormaati gosa cufayyuu qabannee deemna jechuudha. Kanaafiyyuu mana deemnee haadha suni mari'achiisnee karoormaati irratti barsiisnee hubachiisnee fedhii isii irratti hundoofnee karoormaati kenninaaf jechuudha. Kan irratti immoo eegisiin karoorii maatii kan harka qabnu kun adda barbaadde garbuufata fayyaatti ergina jechuudha. Kaan immoo dabalataan inni lammaffaan community dialogue marii hawaasaa jechuudha. Marii hawaasaa ji'atti yeroo lama akkas hin qabna ni goona jechuudha. Marii hawaasaa irra goonee uummata mari'achiisnee bu'aa fayyaa maatii kanayyuu akka dansaa hubachiisna jechuudha. Karoora maatii qofa irratti osoo hin taane tajaajila da'umsaan dura haadhi tokko tajaajilli da'umsaan dura maal akka ta'e faayidaa maalii akkasii qabu inni hubachiisna jechuudha. Hubachiisnee irra baanee kadeemuu qabdi immoo yeroodhaan akkasiin buufata fayyaa geettu hin goona jechuudha. Godhu qofa doon ta'in iyyuu haadhi ulfa tokko ulfooftee agdeessutti yeroo 8 buufata fayyaa deddeebitee akkasiin fayyaa isii ilaallattu kanallee nu hubachiisna jechuudha. Yoo ergin immoo akkasumatti afaanin ergu doon ta'in referral linkageedhaan ergina. Young people were not treated as passive recipients. They became the leaders of the conversation. Through life skills education, peer discussions, and mini-media interventions, adolescent and youth addressed issues long considered taboo. Menstruation health and hygiene, MHH, reproductive health, gender, and other health services. Adolescent and youth out of school are also engaged in accessing age-appropriate SRH information and referral for services through their peers and referral mechanisms. We're discussing with their peers about having a confidential service, health workers' judgmental attitude, payment for services, and referral with the facilitator. Jijjiiramni dargaggoota irratti dhufe hedduudha.
Keessumaa egaa riichii wajjiniin dargaggoota irratti hojjechuu jalqabne jijjiirama hedduutu dhufee jira. Innis dargaggoonni hubannoo argachuu hubannoowwan garaagaraa fakkeenyaaf use friendly service deemuudhaan waa'ee fayyummaa isaanii gorsa akka fudhatan kan caatii barmaatilee miidhaa geessisanii fi araada garaagaraa caatiidhaan wal qabatee wantoota akkasii irratti dargaggoota hubannoo dhabanii bakkee jiranuuf hubannoo kennamaa turerraa ka'uudhaan jijjiirama dargaggoota irratti mul'ataa jiru hedduutu jira. Innis karaa buufata fayyaa deemuudhaanis tajaajila garaagaraa fi gorsa akka argatan dargaggoota taasisaa kanaaf dargaggoonni kaka'umsaa fi jijjiirama qabu. The REACH project strengthened the public health system, introduced structured on-the-job training, which helps reduce service interruption and address staff turnover, and provided mentorship. SOGT erga fudhatee booda tokko ogeessi quality improvementiin buufata fayyaa kana keessatti jiru haala tajaajila irratti tokko karoora maatiitii yoo wal qabsiifne karoora maatii tajaajilli isaa kennamu kaawunsiliingii irratti reedii fireemworkii fayyadamuun kan ogeessu hundumaa jechuudha. Leenjii kana warri fudhatan hundumtuu hojiirra oolchaa jiranudha jechuudha. Bu'aa qabeessummaan isaa tokko kaawunsiliingiin kun reedii fireemworkii tokko raappoortii bullingii irratti fayyadamne raappoortii bullingii kana irraa yeroo kaan achii kaanee ekspilooreeshinii fakkeenyaaf tajaajilli kun keessattuu faamilii pilaaningii irratti maal fakkaata ekspileenii gochuu irratti haalli ibsuu kilaayentii kan keenyaa walitti dhufeenya nu qabnu maal fakkaata waan jedhu sana giddu galeessa kan godhatee kan jirudha. Ekspilooreeshiniin kenninee kan nu tajaajilaa jirudha. Skills stayed in facilities, knowledge was shared. The REACH project has also strengthened SRH service provision at private clinics using private-public mix. Kanaafuu private-public mix guideline kun eeguu jirra oole waan positive irraa arge dansaalleedha. Bu'aan projektiin kun buusa keessaa tokko guideline kana lafa qabsiise akka inni hojiirra ooluu fi amma sanaan booda dhaabbanni dhuunfaallee akkuma seenaa xaabiyaa yookiin buufata fayyaa fi hospitaala mootummaallee sadarkaa godinaatti deeggarsaa fi deeggarsi dhaabbilee fayyaa mootummaa godhamu kan dhuunfaafillee akka godhamuu fi review meeting illee gabaasota duriin gaafannallee akka gaafatamu itti dhiyeenyaan hordoffii fi deeggarsillee akka taasifamu godhamee fi jira jechuudha. Kallattii saniini piroojeektiin richiidha bu'aa guddaa buusee dhiyaata. Akkuma siin jedhe jalqaba eegaa piroojeektichi kana hojiirra oolcheen booda akkuma isin jedhe piroodaaktii yookiin tajaajila kana laachuudhaaf wantoota nu barbaachisan ka dhaabbata mootummaa irraa arganne akkuma jiru ta'e bu'aan dammoo hojiin inni dhaabbata dhuunfaa kana keessatti fide leenjii kenne jalqaba ogeeyyiin leenjifame tajaajiloonni duras keessa hin jirre akka jiraatu taasise. Jalqaba kaakiin hin kennamu ture akka kennamu taasifame tajaajilli karoora maatii yeroo dheeraa hin jalqabne ture akka taasifamu taasise ji'a ji'aan waggaan dhaabbaticha kana waliin naannoo waggaa 3 oliiti kan waliin hojjechaa jirru. Ufuma saniin peeshanti filooyin keenya maamilaan hin dabalee tajaajilli nu kennanullee haaluma sanii likkii saniin dabalee jechuudha. Ittuma saniin dabalee tuufaa jira waan ta'eef waasaa akkasii ilaala. Limited access to continuous professional development significantly constrained the capacity of healthcare providers and affected service continuity. Healthcare workers were once required to travel long distances for accredited training, resulting in service disruption and financial burden. In response, the REACH project supported the establishment of a continuous professional development center. The center brought accredited practical training closer to health professionals, improving access, participation, and service quality. To sustain sexual and reproductive health outcomes beyond the REACH project, strengthened local capacity, institutionalized referral systems, and embedded youth-friendly services within routine government structures. Partnerships with public and private providers, along with community accountability mechanisms, were reinforced to ensure continuity of quality SRH services. This documentary presents how these deliberate sustainability measures are securing long-term impact beyond the life of the project.
የመንግስት ተቋማት ጋር እንዴት እናገናኘው በሚል ስናደርግ ከነበረው ስራ አንዱ ለምሳሌ የኛ ፕሮጀክት ኦፊሰሮች ይሰሩት የነበረውን ስራ ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ መንግስት ሰራተኞች እንዲሰሩት፣ የመንግስት ሰራተኞችን ግን ማገዝ እና ማለማመድ፣ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ እኛ ስለ ኤግዚት እናደርጋለን ማለት ነው። በትምህርት ሴክተርም ስንመጣ እንደዚሁ ፎካል ፐርሰኖች አሉ። የጀንደር ፎካል ፐርሰኖች የምንላቸው የወረዳ ትምህርት ቢሮ ሰዎች፣ የዞን ትምህርት ቢሮ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሙሉ ኢንጌጅ እናደርጋለን። አሁንም በቀሪ ሰዓታት የምንሰራቸው እነዚህን ሰዎች የማብቃት የተሰራውን ስራ እንዴት ይቀጥል የሚል ነው። Sexual and reproductive health services are now institutionalized within the public health system. Through house-to-house demand creation, community dialogue, and youth-led life skills education, the REACH project ensured that even the most hard-to-reach populations are connected to care. Functional community scorecards, referral linkages, adolescent and youth-friendly service corners, structured on-the-job training, and public-private partnerships now form a sustainable system where health workers are trained, facilities are equipped, and quality care continues beyond the project.